Kabajamoo hogganaan waraana bilisummaa Oromoo dameen zoonii kibbaa kaduraanii jaala gollicha dheengee Itoophiyaatu deebii wal qabatee maaltu jedhamaa jira. Yaadii kiyya maal akka fakkaatu isinii qooda jedhee waadaa sene viidiyoo kan keessattuu odeeffannoo sun isin biraan ga'uu deema. Garuu suniin duratti odeeffannoon Itoophiyaa irraa dhufaa jirtuu fi odeeffannoon addunyaa maal fakkaatti waan jedhu waa takkaa lama gurra isin haa buusuti. Ethiopia keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutti kibba Oromiyaatii fi jidduu galeessa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi geggeeffamu ammaan tanallee cimee jira. Oromiyaa kibba godina Gujii dhihaatii fi Gujii bahaa keessattuu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutti ammallee lolattu gabaafamaa jira. Godina Gujii dhihaa keessatti mootummaan waraana bilisummaa Oromootiin waan waraanu dadhabeen ummataan akkuma woboo dahoo taatanii fiddanittu ofirraa baasa jedhee ummata dirqaa jira. Waraanii bilisummaa Oromoo godina Shawaa dhihaa aanaa midaaqenyii keessattu ammallee mootummaa Abiy Ahmed irrattu tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufaa jira. Benishaangul Gumuzii keessatti weerarri naannoo Amaaraa irra deemaa jiru ammaan tanallee itti fufee jira. Godina Matakkal keessattuu gandoota Gaalessaa fi Caancoo jedhamu keessatti milishoota fi faannoon Amaaraa gandoota Gumuzii gubaa oolanii miidhaa guddaa dhaqqabsanii jiran jedhamee dubbatamaa jira. Ana Paawwee godinuma Matakkalii keessattuu haleellaa faannoon Amaaraatii fi humni adda Amaaraa baneen namni lama ijjeefamuu dhagahamee jira. Warri ijjeefame kunis walitti bu'iinsa kana keessatti lubbuun isaanii darbee jedhama. Oduu gara biraatiin Ameerikaan dubbii jibbinsatii fi hammeenya gorsaan Abiy Ahmed Daani'el Kibrati dubbatee balaaleffattee jirti. Miidiyaan addunyaa Agence France, Associated Press akkasumas Reuters, New York Times, CNN walarkaa fuudhuun dubbiin Abiy Ahmed gorsaan isaa Daani'el Kibrati dubbatee dubbii akka malee hamtuuti balaaleffatamuu qabdi. Dubbiin akkasii kun gara yakka gurguddaattu biyya gara badii gurguddaattu geessuu danda'ama jedhama. Daani'el Kibrati kanaan dura dubbii hammeenya hedduu dubbata maqaa amantiitiin maqaa gorsaa Abiy Ahmediitiin garuu dhimmi isaa sadarkaa addunyaatti mata duree ta'ee hin beeku. Waajjirri muummicha ministeera Abiy Ahmed dubbiin Daani'el Kibrati dubbate rakkoo waa tokko hin qabu warra afaan inni dubbate hin beeknetu jallisee dhiyeessee jedhanii ammaan tanallee Daani'el Kibrati harkarraa qaqqabachaa jiran. Oduma gara biraatiin ammoo warri habashoota Daani'el Kibrati nama Itoophiyaa fi quuqaa qabu waan ta'eef Itoophiyummaa isaatiin isa saalfachiisuu fi dirree siyaasaa keessa baasuu fi duula maqaa balleessii juntaa fi shaniin jalqabdee Ameerikaa fi miidiyaan addunyaa itti jiran jechuudhaanii Daani'el Kibrati biraa dhaabbannu duulii jedhu ammaan tana deemaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa qoqqobbiin Ameerikaan Itoophiyaa irra buusuu deemte keessatti maqaan naannoo Amaaraa dhahamuun nu gaddisiisee jira jechuudhaan ibsi baasee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa kun akka jedhutti Amaarii badii watakka hin dalagne lafa isaa ka'erra weeraramtee ristii abbaa isaa deeffachaa jira. Ristii abbaa isaa deeffachuu keessatti humni addunyaa kana tokkollee nu dura dhaabbachuu hin danda'u jechuudhaanii mootummaan Ameerikaa maqaa Amaaraa qoqqobbii kana keessatti dhahuun dogongora sirraahuu qabu jechuun dubbatee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa Ameerikaan dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuu hin qabdullee jedhe jira. Gorsaan Abiy Ahmed katahee Profeesar Bayyane Phaxroos Ameerikaan qeeqee jira. Qoqqobbiin Ameerikaan Itoophiyaa irratti dabarsite dhimma Itoophiyaa keessa Ameerikaan harka galfachuu fi fedhii akka qabdu fakkaata. Qoqqobbiin kun sheekoo kijiba irratti hundaa'ee jedhe jira. Warri Ameerikaa dogongorsiisaa jiran warra kanaan durattu junta wajjin hojjetan ka akka Suuzan Raayisii ka ammaan tana bulchiinsa Baayidanii keessa jiranittu dogongorsiisan Ameerikaa jechuudhaanii Profeesar Bayyane Phaxroos dubbatee jira. Aregaawwi Barahe gorsaan Abiy Ahmed Kabiraa ammoo
Ameerikaan waan goote kanaan tajabbii irra of dhaabdee jirti. Addunyaan imaammatii Ameerikaa akka dogongora tahee hubatee jira jedhee jira. Gara biraatiin ammoo Ameerikaan ni baddii jedhee karaage. Ameerikaatti xafaalle jechuudhaan raaga ajaa'iba ka dubbate gorsaan Abiy Ahmedii Almaayyo Gabra Maariyaam dhimma kan irrattu haga ammaan tana wanni ni dubbatee gara miidiyaa Itoophiyaatiin akka hin jirre mootummaan Abiy Ahmed mataan isaa xalayaa barreessuudhaan Ameerikaan dabaan nuggamaa jirti. Badii juntaa hin balaaleffattu. Itoophiyaan biyya kamiifiyyuu harka hin jilbeeffattu. Salphina abbootii keenya irrattu dhaqqabe dhalootii kun hin fudhatu jechuun Ameerikaa akeekkachiisee jira Abiy Ahmed. Warri Tigraay ammoo murtii Ameerikaanii fudhanna akka inni hojii irra ooluufillee ni carraaqna jedhanii jiran gar kanaanii kanattu deemuttu jira. Waraan Itoophiyaa kaabaa keessattuu geggeeffamaa jiruun humnoonni ittisaa Tigraay injifannoo argachaa jirani. Waraan haga ammaan tana geggeeffamaa jiruun godina Waagamraa ka ummati Agoo keessa qubate guututti to'atanii ammaan tana Ibnaat magaalaa daangaa Gondarii Kibbaati fi godina kana jidduutu argamtu to'atanii jirani. Ibnaat irra gara Addis Zaman deemaa jirani. Addis Zaman kiiloomeetirii 88 qofa magaalaa gudditti Amaaraa Bahar Daar irraa fagaatti. Gara Gondarii Kibbaatiin humnoonni ittisaa Tigraay gaarreen Gunaa dabalatanii karaa B22 jedhu Waldiyaa fi Bahar Daar irra ka jirani. Magaalota naannoo Amaaraa sarara kan gubbaattu jiranii kadhiyoo kana gadhiisanii irra duubattu deebi'an ammaan tana cufaa isaanii qaabatanii jiran jedhamee dubbatamaa jira. Gara biraatiin ammoo warri Tigraay kun waraan isaanii ka gara Walloo Kibbaa cimsanii itti fufanii jiranii achitti waraanii gurguddaan Harbuu fi warra Baabboo jidduutti geggeeffamaa jira. Dargaggeessi Walloo ka waraana kan geggeessaa jiru humnoota Tigraay ofirraa ittisaa ka jiru mootummaa irraa deeggarsa argachaa hin jirru. Mootummaan waraana kan geggeessuu fi uummata irraa birrii biliyoonii hedduu guuree jira. Gargaarsomaatu hin qabnu qawwee malee harka duwwaa lolaa jirra jedhan. Gara biraatiin ammoo mootummaan Amaaraa wayita Amaarii moo'amee lafti isaa qabamaa jirtu jedhu kanatti gootummaan Amaaraa ammaan tanallee dhaadheeffamaa jira. Kanaan dura akkuma dubbanne haadha jechuun qawwee juntaa irraa tumaan yookaan ammoo uleen boojiteellee dhageenye jira. Nama jechuun bombii diinii darbatee samii irrattu qabee bombii san diinatti darbatee diina barbadeessellee dhageenye jira. Warra dhakaan qawwee booji'ellee goota gosunillee seenaa dhageenye jira. Nama harkaan taankii qabellee dhageenye jira. Nama harkaan taankii booji'ellee dhageenye jira. Nama jechuun sirbaan juntaa muusessee yookaan moksiisee raffisee darreessee qawwee irra booji'ellee dhageenye jira. Ammaan tan ammoo nama akaafanii qawwee booji'ellee dhageenye jira. Nama gajaraan booji'ellee dhageenye jira. Mootummaan naannoo Amaaraa sheekoo waan adda addaa asoosama qopheessuun gootummaan dargaggeessa Amaaraa ka ammaan tana himamaa hin jiru. Ammaan tana fiisuu qofaan yookaan ammoo sirbaan qofa xayyaara buusuttu hafee malee xayyaara buusuu waan dabarte wanni juntaa ka harkaan gajaraan dhakaan sirbaan dhaadannoon uleen wanni hin booji'amin hin jiru. Gara kanaan lafti qabamaa jirti. Amaarii ammoo sirballeen meeshaa booji'uu taankii hidhachuu waan akkasii itti fufanii jiranii. Dargaggeewwan Walloo odeeffannoo kijibaa taankii harkaan boojine maali boojine jettan dargaggeessa harki duwwaa gara waraana xooftanii ficcisina qawween hidhachiisa jedhanii akkasittuu odeeffannoo dabarsaa jiranii. Dargaggoonni Walloo kunneen gammachuulleen qabanii keessattuu dargaggoonni gammoojjii ka Oromoo ka Walloo kun warri shirrixii maratu shirrixaam jedhanii duriin waan rabsaa turanii ammaan tana gootummaa kenna argee mootummaan naannoo Amaaraa shirrixaam Amaara nuun jedhe jira. Shirrixaam Amaaraa jedhanii beekamtii nuu kennuun isaaniiyyuu shirrixaam maqaan jedhu maqaan marxoo kunin maqaan kulumphaa kunin beekamtii argate akkasittuu marxoon kenna dubbatamuun waan tokko
amma jechuun warra dirree roqaafa irratti lola godhaa jiranii maanguddoota sun shirrixaamuu jeneraal jedhanii maanguddoo tokko akkasitti maqaa kennuufin isaanii namni shirrix yookaan marxoo maratu kaduri zallaan yookaan horsiisee bulaa tikfatee boodattafa jedhamu hardhammoo shirrixaam jedhanii gootummaan warra shirrixii uffatu beekamu waan tokko waraana jechuun harbuutti godhamee waraana Tawaldaarettu godhamee warra baabbottu godhamee dirree roqaattu godhamee ganda 18tu godhamee gandoota adda addaa ka Walloo kibbaa keessattu godhame keessa warra marxoo marxifatu kanattu haga mantana lafin tuksisini bakka milishoonni Amaaraa irraa baqatan bakka faannoon irraa baqatan bakka humni adda irraa baqatettu warra marxoo marxifatee ka mootummaan hin gargaarre kanattu waan qabaniin junta dura dhaabbatee lafa kabajsiifatee beekamtiin nuu kenname jedhanii akkasi dubbataa jiran naannoo Amaaraa keessattu saamichaaf hanni babal'atee jira saamichaaf hanni kun kababal'atee humnoonni Amaaraa hedduun isaanii gara dirree waraanaa waan deemaniifi jedhamee jira saamichi lafa waraanii keessatti gaggeeffamaa hin jirre hunda ammaan tana wal gahee jira Bahar Dar sodaa guddaa keessa seentee jirti Gondar sodaa guddaa keessa seentee jirti sababii roobii akka malee roobaa jiru ka ganna kunini warra Tigraahii fuuldurattu finiinaa dhufu furguggaawaa dhufu dhaabuu hin dandeenye sodaa jedhutu jira Gondar irraa kiiloomeetirii 50 gadi Bahar Dar irraa kiiloomeetirii 88 qofa fagaatan jedhan humni badii shoror keessan mootummaan Abiy Ahmed junta ittiin jedhee yaamu humna badii jedhaniin shoror keessa jedhaniin junta jedhaniin juntaan ammoo mo'amaa dhumachaa jira mo'amaa dhumachaa jiru laf qabachaa jira karaa suniin gosa sunittuu jira gara biraatiin Gondarii kibbaatii fi gara lafa Walloo kibbaa keessatti faannoo Amaaraatii fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti waraanii hamaan gaggeeffame faannoo irra raayyaan ittisa biyyaa nama hedduu ijjeesee jira jedhama. Gondarii kaabaa keessatti ammoo faannoo fi waraan Eertiraa jidduutti walitti bu'iinsa hamaatu jira. Sababii isaanii ummata qimaantii kasaamamaa jiru irratti horii eenyuttu saamaa jedhame Amaarii saame gara naannoo Amaaraatti fiduu fedha faannoon. Eertiraan ammoo saamtee gara Eertiraa geessu barbaaddi saamichirrattu hattuun wal dhabdee wal balleessaa jirti jedhama. Oduu biraatiin hardha Suudaanii keessatti fonqolchi geggeeffame fonqolchi sunini hin milkoofne jedhama. Warri fonqolcha muummicha ministeera Suudaanii Abdallah Hamdok mootummaa isaa irratti godhe warra kanaan dura abbaa irree mootummaa Suudaanii kan aangorraa kaafame Omar Hassan al-Bashir wajjin walitti dhiheenya qabu jedhamee jira. Warri kunin televizyinii fi reediyoo biyyaatii fi karaa konkolaataa riqicha Omdurmaanii fi magaala Suudaan Khartoum lama walitti fidduu to'atanii jiranii jedhamee jira. Haa ta'uuti malee waraanii Suudaaniitii fi mootummaan Suudaanii fonqolchi mootummaa odoonni miidhaa hin dhaqqabsinu to'annoo jala oolchanii warra fonqolchi mootummaa yaalelle hidhanii jiran jechuudhaan akkas dubbatamaa jira. Suudaan ammaan tarraafama siyaasaa keessa seentee jirti. Lafa qonnaa badhaatu taate Alfashigaa jedhamtu ka Suudaan Itoophiyaa irra deeffatte Itoophiyaan yeroo ammaan tana rakkoo Suudaanii keessatti dhalatetti fayyadamte Suudaan weeraruu qabdi jechuudhaan aktivistoonni Amaaraa yaamicha dhiyeessaa jiranii. Hardha malee guyyaan biraa hin jiru. Kanaafuu Suudaan weerarra Suudaan qabanna ammaan tan lafa keenya deeffanna yaamichi jedhu miidiyaa hawaasaa irrattu dhiyaachaa ture. Mootummaan Abiy Ahmed ka waraana Tigraahii keessa bahuu hin dandeenye ka waraana bilisummaa Oromootii fi Benishangul Gumuz Qimaantii fi Gambella keessattu deemaa jiruun ammaan tan raafamu Suudaan wajjin lola biraa keessa seenuu hin dandeenye. Mootummaan Abiy Ahmed carraan Suudaan raafamtee jirti waraanatti nu seeni jedhuun kana ammatti seenuun barbaadu. Haa ta'uuti malee mootummaan Abiy Ahmed mootummaan Suudaan akka ergama Ijiptii ta'ettu yeroo hedduu ergama Misrii ta'ettu yeroo hedduu himachuudhaan lafa qabate lafa Itoophiyaa ka qabate akka nu deebisu jechuudhaan dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Diinaa Muftii yeroo adda addaatti dubbachaa jira. Suudaan Itoophiyaa fi riphee loltoota Tigraahii walitti araarsuu fi yaada dhiyeesteefillee sababa walitti bu'iinsa daangaa kanaaf Suudaan juntaa gargaarti jechuudhaan araaraa
warra kan wajjin godhu mootummaan Itoophiyaa Suudaan akka geggeessitu diduun kanaan dura gabaasne turre. Suudaan keessatti fonqolchi mootummaa geggeeffame jedhu kunin gaafii Afrikaa yeroo ammaan tana rakkoo gurguddaa keessa seenaa jira. Suudaan fonqolcha mootummaatu keessa jira. Isaayyaas Afwerqii abbaan irree errummaa isaa cimsuudhaan Eertiraa keessatti ukkaamsa godhaa jira. Gaazexeessaan Eertiraa Daawit ka jedhamu waggoota 20 durattuu kabutame gaazexeessa addunyaa irra hidha dheeraa keessa jiru hagarraan tana achi buutan isaa hin beekamnu. Dhaabbileen mirgoota pireesii addunyaa mirgoota gaazexeessotaatiif yaadatan har'a Daawit akkasittuu yaadachaa oolani. Gara biraatiin ammoo Soomaaliyaan muummicha ministeera Soomaaliyaatii fi pirezidaantii Soomaaliyaa jidduutti walitti bu'iinsa guddaatu jira. Filannoo ammaan tan geggeeffamaa jiruun muummichi ministeera pirezidaantii ajaja fudhachuu datee jira. Ajajiisa seeraa ala jedhee jira. Pirezidaantichi ammoo muummichi ministeera aangoon inni seera hojii irra oolchuu ugguramee jira jedhanii walirrattuu rakkoo basaasa keessa irraa kan kahe walirrattuu duulaa jiranii. Soomaaliyaan raafama gosa kana keessattuu gara filannootu deemuu deemti. Soomaaliyaan rakkoo gosa kana keessattuu ammaan tana gaafa Afrikaa buusaa jirti. Itoophiyaan sababa waraana Tigraay keessattuu deemaa jiruun ammoo raafama hama keessa seentee jirti. Waraani Tigraay keessattuu deemaa jiru ummata nagayaa beela guddaa fi saaxilee jira jedhama. Ijoolleen Tigraay keessatti hanqina nyaata madaalawaa yookaan nyaata irraa kan ka'e dhumachaa jirti jechuudhaani AP'n gabaasee jira. Mootummaan Ameerikaa waraani Tigraay keessattuu deemaa jiru ka gara Amaaratii fi Afariitti babal'ate gargaarsi namuma akka Tigraay hin seenne sabab ta'uu hin danda'u. Kanaafuu mootummaan Abiy Ahmedii itti gaafatama gargaarsa ummata nagayaatiin baasuu dhaqqabsuu qabaa jechuudhaani akkasittuu dubbatee jira. Waraan Amaaratii fi Afarii akka sababattuu fayyadamuu hin danda'u itti gaafatamaan beela mootummaa Abiy Ahmed jechuudhaani mootummaan Ameerikaa ibsa baasee jira. Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irratti qoqqobbii dabarsee jira. Qoqqobbiin kun waa sadii: tokko qoqqobbii dinagdee, lama qoqqobbii viisaa, sadii ammoo qoqqobbii meeshaa waraanaatii fi teekinooloojii waraanaati sadeenuu dabree jira. Mootummaan Ameerikaa Turkiin akka meeshaa waraanaa Itoophiyaa fi hin dhiyeessinillee mootummaa Turkii ka Recep Tayyip Erdogan amansiisuu fi ergama Ameerikaa Jeffrey Feltman gara Turkiitu erguu deema. Feltman gara biyyoota jiddu galeessa bahaa akka deemullee dubbatame jira. Biyyooti jiddu galeessa bahaa akka Imaaraatii Arabaa Itoophiyaa gargaaraa turte. Ameerikaan eegii gaafii gaafatteen dubattu gargaarsa Abiy Ahmediif dhiyeessan irraa kutanii jiranii. Abiy Ahmed ammaan tana biyya Iraan jedhamtu ka hariiroo gaarii Ameerikaa wajjin hin qabneeni gargaaramaa jira. Kukkunin odeeffannoo gurguddoo addunyaa irraa dhufaa jirtu. Addunyaa irraa biyya Itoophiyaa irraa dhufaa jirtu. Kanaadaa keessatti filannoon geggeeffame. Filannoo geggeeffame kanaan paartiin Liberaalii ka jedhamu paartiin Justin Trudeau sagalee xiqqaadhaan mo'atee jira. Mootummaa wayyaba yookaan ammoo sagalee 50 fi oli argachuu hin dandeenye karaa sunittuu jira. Filannoon kunii fi filannoon kanaan dura waggaa lamaan dura godhamee bu'aan isaa baay'ee wal fakkaata. Trudeau'n biyyittii filannoo haa godhattu jedhullee woma hin jijjiirree jedhamee akkasittuu dubbatamaa jira. Oduu gara biraatiin pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Bouteflika dhiyoo kanattu du'ee jira. Aljeeriyaan raafama siyaasaa keessa seentee turte. Sababa suniitiin aangoorraa ka'e ammaan tana Aljeeriyaan tasgabbii hin qabdu jedhamti. Biyyattii Tuniiziyaa ammoo biyya jechuun bin Ali aangoorraa ariite isiilleen raafama siyaasaa keessa seentee jirti. Hogganaanii filannoon dubattu gara pirezidaantummaatti dhufe Saayid Assabsii ka biyya sun bulchu gara abbaa irrummaatti deemachuudhaan dargaggeessi isa aangoottu fide. Ammaan tana hiriira bahees falmaa jiranii. Pirezidaantiin kun paarlaamaa biyya diigee heera biyyadde ugguree jira jedhamee akkasittuu hamatama. Tuniiziyaan gurmuu abbaa irree ittiin baattuu hin qabdu jedhanii dubbachaa jiran. Yeroo ammaan tana rakkoon dinagdee Chaayinaa irraa dhalatee gara dinagdee addunyaatti faffaca'uun
addunyaa kana gara recession yookaan ammoo gara rakkoo dinagdee hama geessuu danda'a sodaanii jettutu jira. Chaayinaa keessatti rakkoon dhalate kuyyoo hin to'atamini Ameerikaallee gamtaa Awurooppaallee biyyoota guddachaa jiranillee faffaca'uu deemaa jedhama. Dhukkuba koronaa vaayirasii sanyiin deltaa addunyaa gubbaatti faffaca'aa jira. Dhukkuba kana sanyiin deltaa ka faffaca'aa jiru dinagdee addunyaallee hubuu danda'a jedhamee jira. As Ameerikaa keessatti gareen qorichaa fi hayyama kennu FDA jedhamu koronaa vaayirasii tallaalii marsaa sadaffaa lammiilee hundaafuu kennamuu qaba yaada jedhu hin fudhanne marsaa sadaffaa fi tallaalii warra kennamu warra umriin isaanii 65 olii fi dhukkuba adda addaa dhukkuba jajjabaa qaban qofaa fi jechuudhaan murteessanii jirani. Dhaabbanni Pfizer jedhamu ka tallaalii oomishee tallaaliin isaa ijoollee umriin isaa 15 irraa haga 11 jiran irrattu bu'aa qabeessa tahee jira jedhee akkasitti ibsi baasee jira. Dhaabbanni tallaalii biraa oomishu Johnson ka jedhamu tallaalii yeroo tokko qofa fudhatamu Pfizerii fi Moderna yeroo lamaan fudhata. Pfizer tallaaliin isaa booster ka jedhamu ka dhukkuba koronaa vaayirasii kan namirraa ittisuu fi yeroo lammaffaaf namaa kennamu dhibbantaa keessa harka 95 dhukkuba kana ittisuu irratti milkaa'aa jechuun isaa dhagahamee jira. Karaa tallaalii sunittuu jira. Yeroo ammaan tana dhukkubni koronaa vaayirasii sanyiin deltaa biyyoota Afrikaatii fi biyyoota Aasiyaa keessatti miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira jedhamee dubbatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya isin biraan gayaa turre kana fakkaata. Oduu eegii akkasitti isin biraan genne amma immoo gara xiinxala keenya sa'aatii kana isin geessina. Xiinxalli keenya sa'aatii kana hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaa ka duraanii jaal gollicha dheenge biyya Itoophiyaatti deebi'ee jira. Gollichi dheenge biyya Itoophiyaatti deebi'uu kanaan wal qabatee maaltu jedhamee jira ka jedhu irra waa takka lama jalqaba haasofnuti. Gollichi dheenge kalee Naayiroobii irraa gara Finfinneetti gad deebi'ee dhufe. Wayita inni Finfinnee seene kanattu abbaan gadaa ka Booranaa duraanitii fi warri biltsiginnaa hedduutu biratti mumullate. Wayita dirree xayyaara boolee dhufee jaal gollichi Liiban biyyattu gali jechuudhanii miidiyaan Itoophiyaa xiyyeeffannaa kennaafi jiranii. Hoogganaan waraana badii abaa'oo shanee ka damee zoonii kibba Oromiyaa karaa nagayaatiin qabsaa'uu fi biyyatti galee jira, harka kennatee jira jechuudhanii miidiyaan akka Waaltaa, miidiyaan akka Faanaa fi miidiyaan akka EBC fi OBN akkasittuu gabaasanii karaa sunittuu jira. Wanni isaan jedhan keessa tokkin biyyatti galuun isaa xiyyeeffannaa guddaan kennameefii jira. Lammaffaa qabsoo karaa nagayaa qabsaa'uu fi biyyattu galee yaada jedhame dhiyeeffamee jira. Sadaffaa asiin dubattu achi yookaan ammoo kanaan dubatti humni badii ka abaa'oo shanee jedhamu barbadaa'ee jira waan jedhullee dhiyeessanii jiranii. Dhimma kanarrattuu hedduu xiyyeeffannaa kennuudhaanii warri kaadireen biltsiginnaa barreessaa turanii. Kanattu jira woboon abaa'oon dhaabbanni inni durii keessa ture ibsa baasee jira. Gantummaan sababa hin qabdu jechuudhanii ibsa baasanii keessatti jaal gollichi dheenge abaa'oo keessa akka turee fi woboo keessa akka turee fi garuu waggoota asaana kana sababa dhukkuba irraa kan kahe akka hojjechaa hin jirre Afrikaa kibbaatii fi Naayiroobii jiraachaa akka ture yaalamaa wayita turettu warri mootummaa itti dhiyaate nama kana biyyattuu galchanii ololaaf oolfachuu barbaadanii. Jaal gollichi kanaan dura qabsoo kan keessatti gumaachinni gumaachee fi galateeffatanii garuu murtiin inni murteeffate kun biyyattuu galee mootummaa diina Oromoo ta'ee waliin hojjechuu fi galuun isaa gaddisiisee jira. Kun ammoo umrii mootummaa ka gad deemaa jiru yookaan umrii mootummaa dhumachaa jiru kana hin dheeressuu fi mootummaan kun dhiyoo kanattu barbadaahuu deemaa jedhanii dubbachuudhanii. Akkasittuu ibsa baasanii dubbatanii jiranii ibsi jechuun abaa'oo woboo kun akkasittuu
gollicha dheenge irrattu ibsa baasaa wanni jijjira kakkana miidiyaan hawaasaa ka Oromoo walumaa galattu gollichi dheenge biyyattuu galuu kana yaada daddatu kennamee jira warri biltsiginaa dibbee dhaawanii gollichi dheenge galee qabsoo karaa nagayaattu dabalame ammaan booda qabsoon karaa nagayaa malee ka bosona dhumatteef jirti abaa'ullee dhumatteef jirti jechuudhani dubbii hafarsaa dubbii oowwisaa turanii warri biraa ammoo jaal gollichi galuun isaanii gantummaa agarsiisaa jedhanii warra akkasuuttu qeeqettu jira warri biraa ammoo gollichi murtiin ammaan tanii murteesse dogongora garuu nama waggaa 20 oli qabsoo Oromoo keessattu dabarsee qeequu fi haamilee yookaan ammoo mooraalii hin qabnu warra jedhee dubbatettu jira gariin isaanii ammoo gollichi dheenge biyyattuu galee jira maqaan gollicha dheenge jedhu kun ammaa fi ol fuudhamee faarfamullee akka hireen diinaraas isin qunnamne sodaanna jechuudhani dubbachaa jiran diinaraas odoo jechaa jirru itti aanaa jaal marroo woboo zoonii dhihaa ture namni kun Itoophiyaattu galee karaa nagayaatiin qabsaawaa jedhee eegii biyyattuu galeen dubattu Bishooftuu keessatti mootummaan Abiy Ahmed ijjeesise hireen isaa akka hin qunnamne sodaa qabna jedhanii akkasitti waddeessaa jiranii Pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yookaan Cunduurii simatee jira gollicha dheenge waajjira keessattuu wal hammatanii qabsoo karaa nagayaa qabsoo ofii dhufuu keetii fi guddoo si galateeffannaa jedhee jira jaal gollichilleen qabsoo karaa nagayaatiin qabsoofna qabsoon Oromoo deebiin argatee jira waggoota 3 darban kana kanaafuu warri raasaa jiru yookaan warri bosona jiru kadiinaa fi meeshaa ta'anilleen karaa nagayaatiin akka qabsaa'an akka biyyattuu galan gollichi dhaamee jira jechuudhani miidiyaan mootummaa walitti dhiyaatanii akkasitti waddeessaa jiran warri Amaaraa ammoo karaa tokkooni wobooni ammaan duba dhumatee jiraa fi hogganaan zoonii kibbaa woboon cimaan jaal gollichi dheenge galee jira jedhanii harki dhaawanii jiranii gara biraatiin ammoo gollichi dheenge kunini dhaaba yakkama dhaaba shororkeessa mootummaan ittiin jedhe keessaa dhufee akkamiin dhufee biyya keessattuu nagayaan jiraata mana murtiif dhiyaachuu qaba hidhamuu qaba jedhanii duula ammaan tanaayyuu jalqabanii jiranii dhaaba Amaaraa ijjeese Amaaraa buqqaasise Amaaraa miidhee keessa namni dhufe akkamittu kabaja gootaa yookaan ammoo simannaan gootaa dirree xayyaara boolettu godhamaa fi akkamiin waajjira muummicha ministeera dhiifama waajjira pirezidaantii Oromiyaa deemee simannaan godhamaa fi namni kun yakkamaadha ajjeecha Amaaraatii fi gaafatamuu qabaa jedhanii ammumaan tana dubbatanii namni yaada kan argee laaleeti hireen diinaraas hin qunnamini ka jedhanii jechuun hawaa fi kajiru warri gariin hagammaan tana jaala gollicha dhengetiin walittu qabatee wanni deemaa jijjiruu kanuma fakkaata anakki yaada kiyyattu kadirooni maal yaada ka jedhu isin biraan gaayuu deema shakkii tokko malee gollichi dhengee qabsoo Oromoo keessatti nama gumaacha qabu waggaa 27tiif yoo akkami xiqqaatee bara Ihaadege biyya bulchuu bosona ture Oromoo fi qabsaawaa Oromoo fi lolee lolchiisaa nama ture bakka sanattu seenaa gootaa qaba murtiin ammaan tana garuu inni biyyatti galuuf murteesse kun an akka kiyyatti dogongoranaaf fakkaata maaliif jennaan gollichi dheenge wal dhaba fedhe abbaa fedhe wajjin yoo ka qabaate taate yoo sila kaayoo qabsoottu ka amanu taate mootummaa Abiy Ahmed jalattu mootummaa Shimallis Abdiisaa jalattu gaafin Oromoo takkalleen deebii hin arganne falaa hin arganne gaafin Oromoo deebite jedhame dubbiin dubbatamu sun dhara kijiba kanaafuu dhara kijiba warra dhugoomsufi yookaan ammoo dhara warra mirkaneessufi akka gaafin Oromoo deebite qabsoon Oromoo ka hidhannoo goolabamtee yookaan milkooftee muumamtee fakkeessanii ammaan booda qabsoo karaa nagayaattu deebinaa dubbiin jedhanii na biratti fudhatama hin qabdu maal jennaan Itoophiyaa keessatti qabsoon karaa nagayaa wanni jedhamu hin jirtu
ambasaadarri qabsoo karaa nagayaa Ethiopia keessatti Jawaar Muhammad caala eenyutu jira ka waraana bilisummaa Oromoo woboo zoonii dhihaati fi kibba Oromiyaa qawwee hiikkachiisee biyyattuu galchee karaa nagayaatiin qabsaawaa jedhe Jawaar Muhammad caala eenyudha ka jiru ambasaadarri qabsoo karaa nagayaa ka obboleeyyan isaa karaa aangootu fidee kursii yookaan teessoo warra jalattuu qabna akka hin daddaaqne jechuudhaan qeerroo haay jedhee qabbaneessaa ture ka qabsoo hidhannoo falmaa ture qabsoon hidhannoo ka Jawaar Muhammadiin taan qabsoon hidhannoo ka Baqqalaa Garbaatiif hin taane kanama kitaaba Martin Luther King qabsoo karaa nagaa dhaadheessuun nama beekama afaan Oromootti deebise ambasaadarri qabsoo karaa nagayaa keessaa tokkini addunyaa kan gubbaatti Martin Luther King akkuma Mandela akkuma Mahatma Gandhi nami kitaaba kana afaan Oromootti deebise har'a manhidhaa jira warri abaa'oo ka karaa nagayaatiin qabsoofnaa jedhan har'a manhidhaa jiran yookaan man isaanii keessatti hidhamanii jiran warri ogaaden ka karaa nagayaatiin qabsoofnaa jedhanii qabsoo waraanaa dhaabanii filannootti dorgomnaa jedhan filannoo naannoo Somaalii keessa dhiibamanii bayanii jiran paartileen naannoo Somaalii sadanuu filannoo keessa dhiibamanii bahanii filannoo keessattuu ka dorgomaa jiru biltsiginnaa Somaalii qofa kun cuftii odoo jiru qabsoon karaa nagayaa Itoophiyaa keessan akkamiin taati balbaltii qabsoo karaa nagayaa wanni jedhamu Itoophiyaa keessa cufamee jira balbaltii qabsoo karaa nagayaa wanni jedhamu tokkolleen hin jiru kanaafuu soba mootummaa dhugeessuuf dhara mootummaa fakkeessuuf diraamaan godhamu sirrii miti mallichi gollichi akka nam tokkotti dadhabee jira akka nam tokkotti qabsaahee jira yoo biyya kiyyattu galee karaa nagayaatiin jiraadha mootummaa wajjini nagaa uumee karaa nagayaatiin qabsoo karaa nagayaa keessatti hirmaadhee barbaada garuu anis jiruu jiraachuu fedha yaalamuu fedha doo jedhe biyyattu galee waan takka garuu mootummaa kana wajji walitti rarreeqachuun mootummaa kan wajji walitti rarreeqachuun seenaa isaa ka duri inni barreeffate seenaa isaa cululuqa bareedaa seenaa gammachiisaa suni isirraa balleessaa jedhee yaada kunin mootummaan kunin warra duraanillee akkasuma itti fayyadamee gate diinaraas itti aanaa jaalmarroo karaa nagayaatiin qabsaa'uuf jedhanii galchanii achiin dubattuu ijjeessan Jawaar Muhammadifaa biyya alaa keessaa fidanii kootti gal jedhanii manhidhaattu naqan san qofaa miti mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa wanni irraa addaa miti Mallas Zeenaawii faarraa mallicha lojeeti fi lichoo bukuraa faa biyyattu fidanii har'a hundi isaanii itti fayyadamanii gatan ani yaadadha ijoollee Booranaa ka warra mallicha faa wajjin galte gaafa suni bombii akka bombii hidhame akka bombii hiiktan akka bombiin hin dhoone goon isin barsiifne jedhanii hedduu isaanii bombiin fixan dilloo goorraayit mootummaan kunini malaan si galcha si dagachiisa gaaf tokko ammoo mootummaa hama garaan isaa siin qulqullaa'u haaloo sitti duulaa